Ashamar kafune hordoftoota daawwattoota miidiyaa warra Global Network oduu galgala kana kaisiniitiin ana mindubeeti. Godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti labsiin uggura diinagdee qeerroodhaan marsaa arfaffaaf labsame guyyaa lammaffaattis haala gaariin hojiirra ooluu maddeen gabaasan. Dabalata oduu kana akka ta'an dhiyaata. Godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti labsiin uggura diinagdee qeerroo marsaa arfaffaaf labsame haala gaariin guyyaa lammaffaaf hojiitti hiikamuu maddeen gabaasan. Kanaaf xanyaa Abiyyi Ahmad uummata Oromoo irratti tuffii fi jibbaa xiiqiin guutame tana qeerroon akka gadi qabee adabuuf deemu guutuu Oromiyaa irraa dubbachaati jira. Bu'aa qabsoo qeerroo fi qarree Oromootiin Finfinnee raafamuu eegaltee jirti. Falmii qeerroo Harargeetiin boba'aan karaa Jibuutii tan alarraa galu danqamuun Jimaa fi Sangaan Hararirraa muramuun Finfinneen qaala'insa jireenyaatiin raafamuu eegalteeti jirti. Falmii qeerroo fi Arsii Baaleetiin qamadii fi garbuun irraa muramuun magaalaa Finfinnee keessatti daabboon qaala'uu fi warshaan daakuu waan gabaaf dhiyeessu dhabuun jiraattota magaalaa Finfinnee daabboo irratti wal fixaa jiraachuu himamaati jira. Gama biraatiin sirni naafxanyaa Abiyyi Ahmad hoogganamu farra sabaa fi sablammoota Itoophiyaati. Sabummaa diiguuf sirni miliinik deebisuuf saba tokko keessatti walqoodinsa uumuun sirnaa fi tarsiimoo Abiyyi Ahmad waan ta'eef Oromoon irratti yaalaa ture milkaa'uu fi waan dadhabeef uummata Affaar irratti yaalaa jiraachutu gabaafame. Mootummaan Affaarii fi mootummaa federaalaa jidduu wal dhabbiin guddaa fi wal qooduun waan uumameef jaarsummaa guddaa godhuuf sagantaa har'atti qabatee jira. Jaarsummaa booda mootummaan Affaar inni ammaa bulchaa jiru jijjiiramuu akka malu dubbatamaati jira. Walqooduun jiraatuuf gama tokkeen Abiyyi diddaa jiraachuu fi gama biraatiin warri TPLF waliin ta'e rakkoo guddaa keessa akka Abiyyiin buusu maddeen gabaasaniiti jiru. Olmaa daddacha mana murtii sadarkaa duraa federaalaa manni murtii har'a sa'aa booda daddacha Oolens Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa dabalatee hidhamtoota siyaasaa tokkoffaa hanga 10ffaa jiran irratti himata haaraa hanga fulbaana 8 bara 2013 akka banamu jechuun gaafii mirga wabii kuffisee guyyaa 10 kennee jira. Dabalata oduu kana akka ta'an dhiyaata. Manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaatti daddachi ramaddii araadaa gaafii mirga wabii galmee qorannoo duraa obbo Jawaar Mohammad faa irratti dhiyaate kuffise. Abbaan alangaa ragaalee galmee qorannoo duraa dhageessifatee xumurii isaatiin manni murtichaa yeroo abbaan alangaa himata hundeessuuf kennamu iyyataawwan shakkamtoota dhiyeessan irratti ajaja murtee kennuuf har'atti beellama qabatee ture. Beellama hagayya 29 bara 2012 ooleen abbaan alangaa himata hundeessuuf galmicha galmee qorannoo duraa erga isa qaqqabee booda guyyoota 15 keessatti himata akka hundeessu iyyatee kan ture yommuu ta'u abukaatowwan immoo guyyaa qorannoo duraatti itti xumurame guyyaa 15 keessatti himata yaa hundeessu jechuun mormanii turan. Manni murtichaa daddacha har'a ooleen abbaan alangaa shakkamtoota lakkoofsa tokkoffaa hanga 10ffaa jiran obbo Jawaar Mohammad, obbo Baqqalaa Garbaa, Yaalamawarq Asaffaa, Geetuu Tafarraa, Taamrat Huseen, Bashiir Huseen, Sabbooqaa Olqabaa, Kennachaa Dummechaa, Daawit Abdataa fi Boggaalaa Dirribsaa irratti hanga fulbaana 8 bara 2013 akka himata hundeessu murtee kenneera. Garagalchi galmee qorannoo duras abbaa alangaa fi abukaatowwanii fi qaammee lama hanga duwwaa 5 bara 2012tti akka kennamu manni murtichaa ajajeera. Gaazexeessotaa fi xiinxalloota 10 ol ta'an filannoo naannoo Tigraay fulbaana 9 bara 2020 geggeeffamuu irratti hirmaachuuf deemaa turan humna nageenya mootummaa Itiyoophiyaatiin dhorkamuu maddeen gabaasan. Dabalataa oduu kana Leencoo Abdii.
Gaazexeessonni xiinxalonni kudhanii ol ta'an filannoo naannoo Tigraay fulbana 9/2020 gaggeeffamutti hirmaachuuf deemaa turan humna nageenya mootummaa Itoophiyaan dhorkamuu maddeen gabaasan. Gaazexeessonni biyyaa fi keessaa biyya alaa irraa ta'an kunniin har'a waaree booda Finfinnee irraa gara Maqalee deemuuf kan turan yoo ta'u buufata xiyyaaraa Boolee akka hin imalleef dhorkamuu ibsan. Gaazexeessonni kanneen balali'uuf erga xiyyaara keessa seenaniin booda akka bu'an taasifamuu isaanii ibsameera. Gaazexeessota kanneen keessaa tokko kan ta'e Bloomberg fi Raadiyoo Sagalee Ameerikaa kan hojjetu Simon Mark muraasa keenya irraa waraqaa eenyummaa erga ilaalaniin booda xiyyaara seennee ture keessaa akka dirqamaan buunu taasifamneera jedhe. Xiyyaara har'a ganama gara Maqalee balali'uuf ture keessaa imaltoonni 30 ta'an kan turan yoo ta'u hojjettoonni nageenya buufata xiyyaaraa waraqaa eenyummaa imaltoota erga ilaalaniin booda imaltoota kanneen akka bu'an taasifamuu isaanii namni imaltoota keessaa ta'ee fi akka maqaan isaanii hin eeramne barbaade tokko dubbateera. Imaltoota keessaa namni biraa akka jedhanitti hojjettoonni nageenya bilbila harka isaaniif laapitooppii imaltoota kanneen osoo isaan irraa fuudhanii argeera. Sagantaa balaliinsa xiyyaaras haqamuun isaa akka hin oolles ibseera. Imaltoota akka gara Maqalee hin deemne dhorkaman keessaa tokko qorataa dhaabbata idila addunyaa Chris Group kan ta'e William Devenis akka keessatti argamu maddeen mirkaneessan. Hordoftoota daawwattoota miidiyaa warra Global Network oduun galgala kanaaf qindeeffannee kanuma hanga sagantaa biraatiin deebinee wal arginutti nagaan nuuf tura.